السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما كم جرتو جولي ورمو ترى جرتو فيا كيساني أنا كاكوت الحمد لله نجيني كوكان كبجا كان جاللا لفون سنجر تاني تسمبرنا فاجو سنين جتشا هران تانا ديبين فينزرا مالف دفت يونان زتاني أكما تامبنا نيرات أغرتاني آمدين كبات إرفي ويا مدي رواتو كولا مدوبتشو فين jalqaba irratti ilma namaa tokko gaafa kabajamu gaafa waan gaarii hojjetu gaafa ummata biratti jaalatamu hedduu nama gammachiisa hedduu namatti tolaallee barnoota guddaallee namoota hedduudhaaf ta'a. Abbaatu kabaja ofitti qabammoo abbaatu iddoo ulfinaa bakka kabajaa of dhaaba hojii keettu si kabachiisa haalaaf amala keettu si kabachiisa namni kamuu waan hojjete sanitti waan gaarii hojjete ni milkaawa. Garuu Ahmed Kaleessa iddoo guddaa nama ummata Oromoo biraa qabu ture. Akkasumas jaalalaa fi kabaja guddaa dinqisiifannaa guddaa argatee jira. Waa'ee Oromoo irratti, waa'ee biyya keenya irratti, rakkina ummata keenya irratti, roorroo ummata keenya irratti, hidhaa fi ajjeechaa dararaa garaagaraa kan hawaasa keenya irratti deemaa ture. Sagalee ta'ee ummata keenya miidiyaa isaati irratti sagalee ta'aafii ture. Akkasuma oduuwwan walta'aa kan ta'an haala yeroo irratti hundaa'ee wantoota biyya keessatti ta'amaa ture hunda isaa gara feesbuukis haa ta'u karaa yuutuubiitiin nuuf qoodaa ture namoonni hedduun ni beektan jedhee yaada jechuudha Ahmadiin. Ahmed gaafa karaa yuutuubiitii feesbuukiin akkasii dalagaa ture nama gaarii ta'ee nama bilchina qabu jawwee xiqqaa jechaanii turre jechuudhaan akka namuufaa kiyyaatti akkas jedheen barreessaaf jechuudha yeroon koomentii jalatti isaa barreessu. Namoota hedduudhaan dinqisiifannaa argatee kabajaa fi jaalala guddaa horatee ture uummata isaa biraa. Har'a garuu yeroo muraasa booda maal akka ta'e hin beeku. Tiktookitti deebi'e tiktookii seenee tiktookii keessatti namoonni ni beektan miidiyaa kana yeroo tokko tokko nama miidiyaatti fayyadamu argina yeroo tokko tokko immoo miidiyaa namatti fayyadamu argan harka caalaan garuu miidiyaa namatti fayyadamutu heddummaata. Ahmed gara tiktookitti deebi'e tiktookii jechuun iddoo bashannanaa iddoo salphinaati. Iddoo bashannanaati iddoo salphinaati. Harka caalaan dhibba keessaa yoo guddate harki 90 iddoo salphinaati tiktookii keessatti jechuudha. Harki 10 yoo iddoo bu'a qabeessa ta'e jechuudha. Maaliif jennaan namni achi keessa seenu waan keerii hin argu viidiyoon osoo hin barbaadiin ofiin deemee namatti dhufa waan hin feene waan qalbiin namaan barbaanne tasa irra bu'ee nama arguu danda'a waa hedduutu jira. Namni qalbiin namaa tuni tawshusha taatee dogongoree waa hedduu dubbachuu fi barreessuu irratti namoonni xiyyeeffatan baay'eetu jira. Namni qalbii ofii qabuu hin dandeenye qalbii ofii qabachuu hin dandeenye sammuu ofii kana ajajuu hin dandeenye deebi'ee miira ofii to'achuu hin dandeenye rakkina hedduu tarabbii fi nama biratti illee wal nama dhabsiiftu wanta gadi nama buustu hedduu dalaguu danda'a yoo namni of quban qabaatin jechuudha. Garuu ofitti amanamummaa ejjennoo fi murannoo kutannoo qabaachuu nama barbaachisa tiktookii san keessa seenuuf. Kan fayyaa qabu ni maraata. Kan fayyaa hin qabne tamaraate ittuu cita. TikTok seenee jechuudha yoo namni of qabu danda'u yoo hin jiraate. Ahmad achi keessa seenee akka gaafa achi seenee YouTube irraallee hin badee Facebook irraallee hin badee sana booda hojiin inni hojjechuu eegale hojii baay'ee fokkataa fi akka carraa viidiyoo kana ni arga jedhee yaada profaayilii wana taampilanii ofii kana yoo arge suuraa ofii kana yoo arge seenee dhaggeeffatee abdiin qaba. Yeroo hunda koomentii isaa jala deemee barreessaa fi hin ture. TikTok jalatti illee Facebook jalatti illee niinumaan barreessa waan inni gadi dhiisuu hundarratti jechuudha. Garuu namni hanga namaaf kabaja qabuuf jaalala isaaf qabuuf barreessa malee jibbaa isaatiif miti hundi kan barreessu jechuudha. Ani kanin jechuu barbaadu asirratti Ahmed akka gaafa tiktookii galee tiktookii keessatti galee namummaa ofii gadi buusee kabaja isaa kaleessaa ofirraa mulqee teessoo barcuma kabajaa qara jala jiru san of jalaa kaasee dachii daaraa waararra taa'ee jechuudha. Ani fakkeenya akka nama dhuunfaa tokkootti Ahmediif maal fayyadda yoo naan jettanii homaan fayyaduun cimina isaa irratti jabeessee dogongora isaa yoon barreesse bakka kana dogongortee jira jedheeniin alatti jechuudha. Garuu namoonni hedduu namoonni akka anaatti rifatan baay'ee jiraachuu danda'a. Hedduun gadda hedduun rifadhe. Ahmed tasuma jireenya dhuunfaa nama dhuunfaa keessa galaa jedhee tasaa yaadee hin beekan. Wanti xiqqashu waan isarraa hin barbaajin waan isarraa fokkatu hin dalagalle jedhee yaadee hin beeku. Garuu har'a iddoon ittiin Ahmediin argaa jiru iddoo xiqqeennaa, iddoo fokkinaa, iddoo salphinaa, iddoo irraa hin barenne waan hin taane waan agarteetiin daa'imni yeroo har'a daa'imni baratte daa'imni daa'ima rogaan guddatte waan dalaydu waan guutu addaan baafattee dalaydi waan akkasii warra daa'imni hin dalayne Ahmed dalagaa jirta. Gabaabumatti jechuu barbaadeetiin maal dalagi Ahmed yoo naan jettanii tokkoffaa jireenya dhuunfaa keessa galuu inni lammataa suuraa namaa akka hin taane godhuu deebi'ee nama isarraa deemu nama isarraa hin deemne addaan osoo hin baafatin
akka bifa qoosaa fakkeessee wantoota garaagaraa dhugaa irratti hojjechuu akka dhugaatti hojjechuu qoosaa fakkeessee wantoonni akkanaa kunniin kiiloo ofii gadi nama buusa kiiloo ofii akka gadi buusan nama taasisa nama biratti illee nama qallalchaa nama salphisaa bubbee nama godha kanaaf wantoonni akkanaa kana Ahmad irraa eegeen turre ammas yeroo qabaa osoo of dhaqqabe kan jedhu yaada irratti kennachuu barbaade hunda caalaa rabbiin bakka isaa duraa sanii oliitti rabbi nuuf haa deebisu achitti akka deebi'u abdii guutuun qaba. Namoonni hedduu namni hedduutti dhiyaatan yoo jiraatan Ahmadiin gorsitanii akka nu deebisan immoo abdiin qaba. Ani yaada kiyya yaada baay'ee irratti illee kennachuu hin barbaadu garuu waan na quuqee fi hedduuta kanatti dhagahame guddaa keenya gaafa guddaan rabbi gaafa beekaa keenya hayyuu keenya nama lafaa dhufaa jiru nama cimaadha boruu nama biyyattii san fayyadu nama uummata keenya kana fayyadu ta'a jennee nama iddoo guddaatti eenyu gaafa gadi deebi'ee lafatti arginu abdii warroota ganaa lafaa dhufaa jiru irraa qabnus ni muranna warroonni ganaa lafaa ka'aa jiranis booddeen kiyya kana taalaata jedheet keessatti of laala akkasuma immoo gaappii wayii uuma jechuudha of duubatti deebi'uufi kanaaf isa kanarraa hin dubbachuu barbaade inni biraa kaniin akka dhaamsa akka bulummaatiitti isinii dhaamu ilmaan Oromoo bakka kabajaa abbaatu of dhaaba. Bakka salphinaas abbumatu of dhaaba gargaarsa rabbiitiin yoo abbaa waan gaarii dalage rabbiin si jajjabeessee bakka keerii irratti jaalala namaa si heddummeessee kabaja sitti qabsiisa jechuudha. Garuu yoo ati ofii keetii of salphistee dhima salphatta jechuudha bakka salphinaallee ofumaa of dhaabda jechuudha. Kanaaf waan isinirraa deemu bakkitee isiniin malu waan isiniin malu hojiillee ta'e dubbii gochatallee ta'e jecha waan isiniin malu waan isinirraa bareedu waan isinirraa deemu hojjedha. Namni har'a yoo kiiloo kee ol kaasee si beeka ta'e waan gaarii dalaydee waan gaarummaa kee dalayde saniin beekamta ta'e daran gaarii san caalu hojjedhuuti ummata kee birallee gammachiisu ummata kee fakkeenya ta'eefiti rabbii kee biratti illee jaalatame malee gadi deebitee ganaa waan xixiqqashuu gad deebitee hin dalagin kiiloo kee gadi hin buusin. Kanaaf ani kan inni isinii dhaamuu barbaadu kabaja keessan ofitti qabaa. Maaltu narraa bareeda maaltu narraa fokkata maaltu na kabachiisa maaltu kabaja narraa mulqa isa jedhu kan addaan baafachuun dirqama lammummaati dirqama oromummaati dirqama namummaati namni afaan kiyya dhageettan namni itti dubbataaru nama afaan kiyya dhagahutti ilmaan Oromooti. Kanaaf waan akkasii sanirraa of eeggadhaa jechuun barbaada. Dubbiin dubbadde keessatti wanti dogongore yoo jiraate na of kolchaachuun barbaada. Garuu namoonni hedduun maaltu si galche siyyuu waa'ee isaa jechuu dandeettan. Na galcha akkamitti na galcha yoo jettani qaama kiyya dhiiga kiyya kalee gaafa inni uummata keenyaaf sagalee ta'aa ture rakkina biyya keenya keessa jiru gaafa miidiyaadhaan dubbataa ture hedduuta kan itti gammadee hedduuta kan jajjabeessaa ture. Ati nuuf qaaliidha jabaadhu itti fufi jedhaaniin ture. Har'a garuu gaafanii kaleessa akkas jedhaanii ture har'a bakka kanatti arguu hedduun itti dhagama akka hordoftuu isaa takkatti kanaafin irraa dubbadde wanni nama dhuunfaa keessa galuun akka kiyya kana osoo yaada irratti kennachuu waan gaariitti nama gorsu osoo hin taane waan hin taane keessa seenanii laaqutu rakkoodha malee nama dhuunfaa keessa galanii yaada irratti kennatiin waan gaarii irratti dubbachuun rakkoo qaba jedhee yaadoon akka nama dhuunfaatti kanuma isiniin jira warroonni haarawaa taatanii subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaatti makamuu hin dagatina. Garuu yeroo baay'ee viidiyoo kiyya laayikiin gootanii sheeriin gootan koomentii qofa naa barreessitan warroonni barreessitanillee akka isinitti tole godhaa isiniin jedha hundi keessanuu galatoomaa warri gootanis warri hin godhinis baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja turtii gaarii naaf qabaadha nagaan naa jiraadha hanga yeroo biraa deebine wal agarrutti nagaan naa turaa isiniin jedha yaada kiyya kanarratti immoo koomentii akka barreeffattan yaada keessan akka qooddan abdii guutuun qaba turtii gaarii isiniin jedha kamanumaan.